ni soddomii saddeeti akka dhaqqabee ministeerichi beeksisee jira. Dhibee koronaa waliin walqabatee hanqinni meeshaa dhukkubsattoonni haala ammataa keessa jiran ittiin argannan mechanical ventilator jedhamu mudachuu danda'a jechuun sodaa jabaa qabaachuu ogeeyyiin fayyaa himani. Biyyattiin gita lakkoofsa uummataatiin meeshaa kana muraasa qabdi jedhanii jiru. Leelaa Jibriil gabaasa Ajaansi France Press qindeessitee jirti. Dhukkuba coronavirus waliin walqabatee meeshaan ijoo dubbii tahaa jiru meeshaa namoonni haala ammataa keessa jiran ittiin arganan mechanical ventilator jedhamu. Meeshaan kun Itoophiyaa keessatti hedduminaan jiraachuu dhabuun yaaddoo guddaa uumeetii jira. Namoonni hedduun dhibee kanaan qabamanii sadarkaa meeshaa kana fayyadamuu irra yoo gahan meeshaan kun gahaa miti qofa osoo hin taane akkaatuma fayyadama isaattuu ogeeyyiin hedduun haalaan hin beekan jedhu ogeeyyiin. Doktoroota miidiyaa fi yaada kanneen keessaa kanneen meeshaa kana waggaa 4 keessatti yeroo tokko qofa fayyadaman akka jiranis himanii jiran. Akkaataa itti fayyadama meeshaa ittiin argananii baruuf carraaqa akka jiran ogeeyyiin fayyaa kanneen himanii jiran. Akka ogeeyyiin fayyaa jaanitti lakkoofsi namoota dhibee koronaatiin qabamanii haala ammataa keessa jiranii 2 qofa jedhamus namoonni meeshaan kun haalaan barbaachisuu gara fuulduratti ni dabala. Namoota kanneen warri tajaajilu isaan waan tahaniif meeshaa kanarratti dandeettiin guddaan akka isaan barbaachisu himan. Akkuma biyyoota Afrikaa biroo Itoophiyaan hanqina meeshaa kanaa akka qabdu kan dubbatan ogeeyyiin fayyaa rakkoon kun ammoo dhukkubsattoota coronavirus tajaajiluuf gufuu akka ta'u himanii jira. Biyya namoota miliyoona 100 ol qabdu keessatti dhukkubsattoota koronaatiif meeshaan harganuuf gargaaru 54 qoftiin akka ramadamee daayirektarrii tajaajila wallaansaa ministeerii fayyaa Yaaqoob Sammaan himanii jiran. Wirtuu weerara dhibee addunyaa bulchiinsa New York kan biyya Ameerikaa namoota miliyoona 20f meeshaa harganuuf gargaaru 10,000 ol akka barbaachisu himee jira. Akka daayirektarrii tajaajila wallaansaa ministeerii fayyaa Itoophiyaa Yaaqoob Sammaan jedhanitti coronavirusif dhuma baatii Eebla meeshaa arganuuf gargaaru 1,500 akka barbaachisu tilmaamni kaa'amee jira. Namoonni biyyoota alaatii dhufanii hoteela akka tursiifaman taasifamanii warra nu keessummeessaa jiru biraa rakkoo hubannaa cimaatu jira jedhani. Odeeffannoon taasifamullee laafadha jedhanii jiru. Of eeggannoon taasifamullee laafadha jedhanii jiru. Namni OMN fi yaada isaanii bilbilaan kennanii Dajanee Guutamaatu dubbise. Asitti kan hin arge yeroon jalqaba dhufee warri frondeeskirraa hojjetanii gilaabuma kana gilaabiidhuma tokko godhataniitu namni hundumaa keessumsiisu. Warra balbala irratti nama simatan jechuudha. Isaanii gilaabiidhuma tokko godhataniitu namni hundumaa keessumsiisu. Ani utuun achi taa'uyyuu naqaa sadii akkas gilaabii geeddaradhe yeroo sanatti sanitaayizarii waan an of harkaa hin qabnee fi kana faadha kan hin arge. Mee egaa kuni akka ol seentanii warra reception jedhaman sanaasitti kana argite turtii kee ammaa keessatti akkaataa itti qabeensa akkaataa of eeggannoon karaa hojjetaas haa ta'u warra kaanii maal fakkaata maal taajjabde mee bal'isinatti himi. Wanni taajjabe keessaa inni guddaani hojjetoonni hoteela kanaa gilaabiidhuma tokko godhatanii sa'aatii dheeraadhaaf godhatu. Eleveetarii fayyadamuu sun immoo high touch area jedhama. Warri eleveetarii batanii isaa sun kuni nyaata yeroo nuu fidan illee gilaabiidhuma sana godhatu. Kan biraan immoo kan hin argu warra hoteela kana qulqulleessan warra housekeeperoota. Daily housekeepingii ofarii godhu hoteelichi. Qulqulleessuu jechuudha. Warra qulqulleessan kun gaarii ta'eetu jiru. Koronaa kana irraa of eeguufis yookaan immoo nama as jiru nama hoteela kana keessa jiru eeguudhaaf illee leenjii ga'aa waan qaban natti hin fakkaatanii lammatas immoo PPE isa jedhanii personal protective equipment kana ga'aa waan na qaban miti. Hoteela ruumiidhuma fakkeenyaaf hankiyyaas
gilaabirma ittiin qulleessaniini darbanii qulleessuu fa'aan kun jira. Ruumiidhuma seenuun illee immoo gaarii natti hin fakkaatu sababiin hospitaaliti industirii kana keessaa hojjedhuu fi kana kan inni taajjabaa jiru. Weerara dhibee koronaa to'achuu fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee magaalota Oromiyaa biroo naannoo isaa jiran waliin qindoomina hojjetaa jiraachuu kantiibaa Taana Taakkala Uumaa himanii. Tola ooltonni hedduunis bobba'uu himanii jiru. Lalisaa Idris dabalata qaba. Kantiibaa itti aanaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa ittisa to'annaa dhibee koronaa ilaalchisuun ibsa hoteela Hyatt Regensiitti kennaniin Finfinnee keessatti ittisa dursaa vaayirasichaaf hojiiwwan fakkeenyummaa qaban hojjetamaa jiru jedhan. Torban darbe keessa dhangala'aa farra vaayirasichaa ta'e magaalaa keessatti biifuurraa hanga qulqullina dhuunfaa jiraattotaatti sochiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee taasise milkaa'eera jedhan. Ammas ammoo duulli qulqullina magaalittii itti fufaa jechuun dubbatan. Magaalaan Finfinnee magaalaa jiraattonni hojii guyyuun bulan itti heddummatte ta'uu eeranii sodaa faffaca'insa vaayirasichaaf jecha sochiileen idilee magaalittii dhaabbachuu akka hin dandeenye himanii jiru. Kana waan ta'eef konkolaattonni uummata deddeebisan darbaa akka hin feeneef waajjira geejjiba magaalittii waliin hojjechaa akka jiranis dubbatu. Taaksiin hanga fe'uu malanii ol akka hin feeneef baaburri salphaa fi atoobisoonni magaalittii walakkaa baay'ina baachuu danda'anii fe'uun tajaajilarraa akka jiranis dubbatan. Deeggarsa dhaabbilee dhuunfaa garaagaraatiinis dhangala'aa farra vaayirasii 200 ol ta'e uummataaf qaqqabsiisuuf akka hojjetamaa jirus himan. Yuunivarsiitii Finfinnee waliin ta'uudhaan oomishaalee dhiqannaaf barbaachisan oomishuutti seenaa jirraas jedhu. Tamsa'ina dhibee kanaa to'achuuf hojiin hubannoo uumuus hojjetamaa akka jiru himaniiru. Magaalota Oromiyaa biroo naannawaa Finfinnee jiran waliinis qindoominaan hojjetaa jirraa jedhan. Namoota dhibee koronaa da'oo godhachuun daballii gatii uumaa jiran irratti bulchiinsi magaalittii tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhataa akka jirus kantiibaan itti aanaa Injiinar Taakkala Uumaa himanii jiru. Waldaan dhaabbilee fayyaa godina Wallagga Bahaa fi magaalaa Naqamtee tamsa'ina dhibee koronaa to'achuudhaa fi meeshaawwanii fi qorichoota garaagaraa gumaachee uummanni humna qabuun bakka jirutti waltumsoo akka qabus hubachiisee jira. Taganyee Daaqaa dabalata qaba. Waldaan dhaabbilee fayyaa dhuunfaa godina Wallagga Bahaa fi bulchiinsa magaalaa Naqamtee meeshaalee ittisaa fi to'annoo dhibee vaayirasii koronaa ittisuuf oolu adda addaa gumaachanii. Tuutaan waldaa dhaabbilee fayyaa dhuunfaa godina Wallagga Bahaa fi bulchiinsa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Biraanuu Dirribaa dhimma dhibee koronaa irrattis deeggarsa ogummaa biratti qoricha gosa adda addaa qarshii 100 oliin bituun gumaachuu isaanii dubbatu. Nuti waldaarraa qarshii baasnee baanariin waa'ee koronaa barsiisu akka maxxanfamu goonee magaalaa keessatti iddoo baay'ee irratti barnoonni akka hubannoon akka irraa argamuuf maxxansinee jirra. Isatti aansinee immoo miseensa keenya irraatii gargaarsa gosaatiinis ta'e maallaqaan akka godhan goonee waan asitti agartan kan hundumaa qorichaa fi meeshaalee tajaajila fayyaaf oolan walitti qabnee jirra. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen dhaabbilee kana galateeffatanii bakka magaalaa Naqamteetti qaamoleen hawaasaa adda addaa deeggarsa adda addaa taasisaa akka jiran dubbachuun gara fuulduraattis yeroo rakkinaa kana aadaa wal gargaarsaa yeroo kamillee caalaa cimee itti fufuu akka qabus gaafatanii jiru. Ispeenitti dhibee koronaatiin namoonni 809 dabalataa lubbuu isaanii dhabuun dhagahame. UK'ttis namoonni 708 dabalataa dhibee kanaan lubbuu isaanii dhabanii jiru. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii miiliyoona 1,100 caalaa wayita gahu namoonni 60,000 caalaan immoo lubbuu isaanii dhabanii jiru. Lakkoofsa namoota dhibee kanaan du'aniitiin Xaaliyaanii, Ispeen, Ameerikaa fi Faransaay wal duraa duubaan dursaa jiru. Dhibeen kun rakkoo fayyaa addunyaa qofaa otoo hin taane dinagdee addunyaallee garmalee hubaa akka jiru dhaabbanni maallaqaa addunyaa beeksisee jira. Dooktarri Faransaay yaaliin dhibee koronaa vaayirasii Afrikaa irratti yaalamuu qaba jedhee dhiifama gaafachuun dhagahame. Hoogganaan kutaa namoota haala yaaddeessaa keessa jiranii hospitaala Koochin jedhamu Jean Paul Mira gaaffii fi deebii televezyiinii irratti taasisaniin yaaliin dhibee koronaa Awurooppaa fi Awustiraaliyaa caalaa Afrikaa irratti taasifamuutu gaariidha jedhee jira.
dubbiin nama kanaa dallansuu guddaa uumee jira. Namoota bebbeekamoo dabalatee namoonni hedduun yaada doktara kanaa cimsanii balaaleffatanii jiru. Taphataan kubbaa miilaa Ivory Coast duraanii Didier Drogba Afrikaan laaboraatoorii itti waa yaalamiti jedhee jira. Taphataan beekamaa Kaameruun duraanii Saamu'eel Eetoosi dheekkamsaanii dubbii doktara kanaatiif deebii kennee jira. Doktarri kunis deebisee dhiifama akka gaafatetu gabaafame. Dhibeen koronaa dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa jabaa geessisuu danda'a jedhu ogeeyyiin dinagdee biyyootiin kanaaf of qopheessuu qabu jedhamee jira. Abdul Salaam Hassan dabalata qaba. Biyyoota addunyaa guutuu keessatti yaaddoo jabaataa kan dhufe dhukkubni koronaa vaayirus guyyaarraa guyyatti babal'achuun lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii miiliyoona 1.1 caalee jira. Lubbuun namoota 59,000 ol sababa dhibee kanaan dabreera. Weerarri dhukkuba koronaa kun biyyoota guddatan keessatti lammiilee manatti dachaasus lubbuun biyyoota kanneen keessatti dabraaruu laayyoo miti. Faransaay guyyaa tokkotti lubbuun lammiilee 1,120 yoo dhabdu Ameerikaatti namoota 996tu sababa dhukkuba koronaa vaayirasiin du'e. Ispeen lammiilee 850 guyyaa tokkotti yoo dhabdu Xaaliyaaniin lammiilee 766 guyyaa tokkotti dhabde. Babal'ina dhukkuba kanaa biyyoota guddatan keessatti mul'ataa jiruu fi lubbuun guyyaa guyyaan dabraa jiru dhukkubni kun hangam akka yaaddessaa ta'e agarsiisuun hammeenni isaa jabeessetti dhufeera. Sababa kanaanis biyyoota guddatan hedduu keessatti sochiin uummataa dhaabbatee jira. Dhukkubni yaaddessaan addunyaa weeraraa jiruu fi biyyoota hundumaa keessatti sodaatamaa dhufe kun balaan inni qabatee dhufe miidhaa qaamaa qalbii fi lubbuu namaa galaafachuun qofa kan daangeffame miti. Dinagdee addunyaarraan miidhaa jabaa dhaqqabsiisaa jiraachuutu himama. Biyyoota guddatan kanneen akka Ameerikaa, Awustiraaliyaa fi Awurooppaa keessatti hojiin guutumaan guututti sadarkaa jedhamuun dhaabbachuutu himama. Warshaaleen hedduunis hojii dhaabuudhaaf dirqamaniiru. Ameerikaan lammiilee isii balbalatti cuftee baajata kaazanaa mootummaa keessaa ramaddee horataa jirti. Adeemsota kanneen keessatti dinagdeen addunyaa rakkoo keessa galuun yaaddoo jabaa ta'aa dhufee jira. Dhibeen COVID-19 kun uummata addunyaa karaa hawaasummaa, siyaasa, dinagdee fi xiinsammuun miidhaa hedduu qaqqabsiiseera jedhan Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiistuun dinagdee Shaabee Abdulbaari. Fuuldurattis rakkoo guddaa tilmaamuun nama rakkisu fiduu malaa jedhan. Rakkoon sababa weerara dhibee kanaan addunyaa mudatee baay'ee hamaa fi kufaatii dinagdee guddaa kan kanaan dura irra jabaatee kan hordofsiisu ta'uu eeruun. COVID-19 dinagdee addunyaa karaa hedduun miidheera ammas miidhaa jira. Isaan keessaa muraasni jedhan Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiistuun dinagdee Shaabee Abdulbaari. Sababa dhibee kanaaf fakkeenyaaf warshaaleen hedduun isaanii akkuma addunyaatti cufamanii jiru. Hunda caalaa akka baay'ee dhiibbaa kan kufaatii guddaa agarsiise seektarii kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf daandiin xiyyaara fiixee turizimiiwwan garaagaraa kanaaf dhiibbaa guddaa addunyaa irratti baay'ee sodaachisaa jirutti. Arabaa fi biyyoota akka Rashiyaa keessatti gatiin boba'aa yookaan fedhiin boba'aa baay'ee gadi jira. Kunillee dinagdee addunyaa gara fuulduraa irratti dhiibbaa inni amma geessisu gara fuulduraa irratti dhiibbaa kan hin jedhamne geessisuudha. Industiriin fiilmaa, tiyaatira garaagaraa hamanii jiru jechuudha. Investoroonni garaagaraa dhibeen kun gaafa kana dhaabate jedhanii waan dandeenyeef sodaa guddaa agarsiisa investitiidhaaf fedhiin isaanii waan baay'ee gadi bu'eef kanaaf kun immoo baay'ee sodaa guddaa uumee jira. Akka biyya keenyaattis dhiibbaan dhibeen kun dhaqqabsiisee hanga biyyoota akka Chaayinaa fi Ameerikaa guddaa ta'uu baatus humnaa fi qabeenya biyyattiin qabdu waliin yoo madaalamu waan salphaa jennu miti jedhan. Keessumattuu dhukkubni kun biyyattiitti sadarkaa tilmaamameen kan babal'atu taanaan dinagdee biyyattiirraan miidhaa jabaa kan qaqqabsiisu ta'us himan. Biyyoonni fakkeenyaaf biyyoonni akka Ameerikaa, Chaayinaa fi biyyoonni humna keenya yookiin agarraatti sababa dhibee kanaatiif wantoonni garaagaraa biyya keenya ballee fakkii tajaajila garaagaraa sarbiisii irratti baay'ee hirmaannaa sababa dhibee kanaatiif namoonni akka manatti waan ta'eef dhibeen kun biyya keenya illee baay'ee agarraatti baay'ee gadi bu'ee agarraatti waan miidhanii irra fidee waan miidhaa salphaa hin qabne jechuudha.
Miidhaa dhibeen kun gama dinagdeen fiduu danda'u jalaa dandamachuuf mootummaan jabaatee hojjechuu qaba jedhan. Biyyi keenya garuu kanaan dhaabbachuudhaaf uummata harkarraa gara afaaniitti guyyaa guyyaan fiigee jiraatu waan ta'eef dhibeen kun kana caalaa torbaan sadii ji'a tokko ji'a lama nurra ture jechuun sadarkaa biyyi keenya kuftee ka'uu hin dandeenye irraa nuuf danda'a jechuudha. Mootummaan maal gochuu qaba? Dursa health sector irratti invest baay'ee gochuu qaba jechuudha. Hakiimonni gara dhuunfaa ta'uun gara jiraataa warroonni immoo hojii dhaaban yookaan hojii xumuranii kana rakkoon kun uumamuuf osoo gara hojiitti deebanii mootummaan gargaarsa gaafatee wal ta'anii dhibee kan jalaa ba'anii waan jedhu. Mootummaan abbootiin qabeenyaa namootni hojii daldalaa irratti bobba'anii fi uummatni bal'aan qindaa'uun rakkoo dhukkubni kun dhaqqabsiisuu danda'uu fi kufaatii dinagdee biyyattiitti deemaa jiru hambisuuf xiyyeeffannoo addaan hojjechuu qabu jedhan barsiistuu Shaabeen. Egaan daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana gammaatti daawwattanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hafan waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.